Biyya Chaayinaa keessatti dhiira maallaqaan kireeffatu. Biyya kana keessatti dubartiin tokko heerumuun dirqamadha. Kana malees osoo hin heerumiin maatii ishee jaalallee ishee agarsiisuu qabdi. Ergaan kan jaalallee hin qabneef manatti maatiin waliin barsiifne mooraa mootummaan qopheesse keessatti dubartii sheengnu beeksisuun baada ilaallatee fuudhuuf dhiyeessu. Yaaddoon guddaan maatiis mucaan koo nama ishee fuudhu argatteetti jaalallee qabdi. Sababni isaas seera biyyattiin maatiin tokko mucaa tokko godhachuun eeyyamamus gaafa gara keessatti dubartii ta'uu baran ulfa sana ni baasisu. Haa ta'uutii garuu ulfi dubartootaa baasamu baay'ina dubartoota kan dhiirota biyyichaa 30,000 waan caaluuf abbaa mana argatti jedhanii yaaduun abjuudha. Egaan Sheeng dubartoota ofitti amanamummaa qaban kanneen of danda'uu fi jaboo biyyoota biraatti ta'an iyyuu Chaayinaa keessatti hawaasaaf maatiin ilaalcha isaaniif qabamu haamilee isaan cabsa. Yaaddoon dubartoota biyyichaas hanga milkaa'oo ta'an illee abbaa warraa dhabuun maatiifis isaaniifis qaanii guddaa ijaateef dhiira barbaaddachuuf dirqamu jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota Siinaan Intarteementii. Chaanala keenya kanneen daawwachaa sabskiraayib hin goone hedduudha. Mee amma sabskiraayib nu gochuun laayikii nuuf tuquun qophii biroo akkasiin qaqqabu godhaa. Amma gara dubbisuutti deebina. Egaan dubartoonni dhiira tokko faana ta'uun dirqama waan itti ta'uuf jaalallee kireeffamu maallaqa hedduun guyyaaf kaffaluun maatii isaanii sobanii wal barsiisuuf dirqama. Jireenya kophummaa akkamiillee gammachuun jiraatu dhiira malee heerumaan ala jiraachuun dhorkaa ijaateefis akka falaati. Dhiira kireeffatanii maatii isaanii waliin wal barsiisuu fudhatu. Kun dirqama ta'ee kan akka biyyaatti ilaalamuufis biyya jabaaf gaarii ijaaruuf maatiin murteessaadha jedhanii Chaayinoonni waan amananiif. Egaan dhiirri kireeffatamus yeroon achi butamus hanga umuriin isaanii 27 ta'utti hagam turullee heerumni gonkumaa waan hin oolleefidha jechuudha. Meesan yaada akkamii asirratti qabdu? An olii qaadidhaati. Chaanala keenya Siinaan Intarteementii sabskiraayib gochuu akka hin dagane. Seenaa kana akka hiriyoota keessaniif sheer gootan asumaan dhaamman. Qophii biraan hamma wal agarrutti Siinaan Intarteementii filannoo keessan godhadhaa. Waan dhaggeeffataniif guddaa kan